karra ibqutadhu akkanuma maal goona gaa nuti shabakarraa buunetu kun durriyyeen bakka nu dhalteeti waan goonu hin qabne. Salaamu alaikum. Yaa ummata tiktok rabbumaatu jira. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Garuu koomentiin maalidha? Amma Mubarak irra share naa godha namni jirtan kun guutuu Mubarak irra share naa godha. Fedha Mubarakiin qabamma. Hundi keessa warra jirtan share godhi Mubarak irratti. Yabaallee ushaa qaba. Onne ati yeroo takka gabbuyi maqaa jira dhokattu ishii uummanni keenya maqaan itti jira maqaa anumaan haatee isiinumaan ni tolchiteewu ni tolchite hin jijjiiru tolchee bareechee gosatii yaa haadha isaanii haasanani waa hiraasoo barbaadu hin jijjiiru isaan hin kannineef gosasii isaan hin kannineef warri afaan barusan gosasii kannineef yoo barbaadan isaan gosasii ana orjinaalli jaarsoodha ana guddoomiyaan jaarsoo ana itti gaafatamtuun jaarsoo Anne. Haram muudiyau siinqee itti gaafatamtu warra jaarsooti siin. Anne. Ayyee anillee uuma gartee na fakkaatee fi uummanni keenya amma keessa jiru uummanni keenya. Anne eegisee takkasi dubbisuu nan danda'a. Marga qabda mirga guutuu si laadara. Na dhageeffadhu obboleettiiti kan obboleessi kan qalamee ciramee tumamu jiru kan sagalee barbaachisu ati harmarraa waan akkanaa jedhee dubbi sirraa fakkaata wanni akkana. Maaliin dalage? Maala sun gosummaa waliin qabnaa gosummaa irraas barus nin dhaladhee namni irraa kutan ta'u hin jijjiiru na'ama kan mul'aan jirtu abbaan barbaadan na laxafaanaan deema ani Maliikaa Jaafar hin jijjiiramu hooggantuu ta'e Mubarak shikara Mubarak irra share godhaadha miidiyaa irra hojii live irra hojii laatee hojii ofiitti jaan deemaadha Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubarak hin deemaadha share godhi irratti biti deemu Jaalibsa gaafiin qaba gaafii. Ayyee. Miiliyoon tana taa gurbaan itti taphate san. Yaa tana Dhugumatti dubbiin san dhugaadha moo akkam himee tanaa baase xiqqisho anis gara dandeenyu waan dandeenyu godhuudhaaf qophiidha. Dhugaa. Mubarak inni Mubarak bisa dabaafannaa xumuratti godhuufi waa hundaa'u rakkoon qabdu obsi. Okay, haye. Jaalibsa. Waalaikum salam. Soaye Mubarak mistinat? Fupa Seekhee lama. Waaw. እሷ ናት ያረገዘችው 5 ወር ኖ ኺያንት አራዳ ነው እቺ አራዳ ጃልብሳ ማልጀቹ ደሲሙ ሙባረክን ተለተኛ ኡልፌስ ቦ ሙጫንተኛ ሙጫንተኛ ልቡ ሙጫንተኛ ኡልፌስ ጉርባኒ Abu ibsa hojii kee. ጃልብሳ ሙባረካ እንተለ ጃርሶ ኡልፌስ እንደገኘ ቦነት ሚሜ ወይ አጃይብ አዎ ጃርሶን እንተለ ኮባን ቀብዱት ይበለይሶ እንተለ ኦሮሞቲ Dhugaan san. ወይ አጃይብ ማሊም ናኒ ገይሪያን ኩባን ቀቡ ሙባረካ እንተለ ጃርሶ ኡልፌስ ተመናጋን ጅራቻ ጅራ Mubarak namni duba jirtan dhaqaanu qaba. Laptop media kanarra jiru miskiinni rakkatu bar dhugaa rabbi. Ati jiraadhu. Miskiinni tokko rakkatu na amana. Miskiinni tokko rakkatee nagaan bahu. Sabaa fi daamma. Mubarak. ወይ አጃኢብ ወይ አጃኢብ ኦኔ ጃርሶ Saabontuun tan Oromoo maqaa jijjiirradhu hanga furmaata siifinu onne hanga furmaata finne waan tokko lafa qabsiifnu maqaa jijjiirradhu saabontuun tala sabaa yookiin tala Oromoo jeeti. Maa yoo maqaa kanarraa jijjiiratte maree furmaata fiddanii isin qoyi. Namni guyyaa rakkate maa gosa jijjiirrata guyyaa nagaa qabu maa gosa godhata baafata maaliif akkasiisa? Onnee jaarsoota akkasuma taateet. Abdii bilisummaa. Jaalibsaan namummaadhaaf quuqamaa fi rakkoon qabu gosummaan hin jirtu mana kana. Akkasiif jaalibsaa? Ana abbaa gosaati miti an gosa keessa jirooni. Akkaan namummaa qofaaf namni kabajamu qaba. Bas. Ani ma wallaggaati. Jaalibsaa. Carraa takka naa kami.
Mubeen Mijayooti saaboon tun tala sabaaji maqaa jijjiirradhu amma ogoriin maqaan akka kanatti dasinjuu yaakee maqaa jijjiirradhu. Bar jechuun yaada walii kannuun Abdi Saaboon tun tala sabaan tala Oromoo jiite akkasitti maqaa keessirreessi. yaada walii kannuun bareedaadha. Abdii keenya galatoomii dhugaa maal seeta osoo maqaan isii arra ka jijjiiramu hin taane dur keessa ofiitii garuu amma ajandaan kun hanqa adda bahutti namoonni tokko tokko kan miira keessa seenaniin jiraachuu danda'anii yoo hanga yerootiif Amma keessa naquun namni mubaarakaatti akkatti si ulfeesse hundanatti himta kalas mubaaraka keessanii akka inni si ulfeesse istaayila kamiin harakaata kamiin akka wal ulfeessitan hundanatti himta. Halkan meeqatti akka ulfoottee sinatti himta. Harakaata kamiin akka wal ulfeessitanii gaafa dhugaa asirra. wanti yaa lamaanni እንዳትናገሪ ለኢብሳ ብቻ ተናገሪ deebisa gaafa ture ammoo na አዎ Abdii bilisummaa Ibsaa bichaa baqii nu. baateetti harakaata inni ulfeessee aboo namicha kana wallaahi namicha dayyuuta kana yaaqi. Abdii bilisummaa yaani namicha mataa biliiliidha yaaqi. ኢብሳን yoo gaafatani gaa Hai. Harakaata gaafatti aboote akka gurbaa gaafattee tokkotti. ፖዚሽኒ si gaafachuu ሄዳ Aboo ijoollee xiqqoo ijoollumti xiqqoo amma lafaa kaawwatan daddamne yaaqi. Maaltu ta'e maaltu si mudate jedhiin malee jecha akkasii sun hin qeebalama obboleessa kiyya sun safuudha. safuurraan boodaati suni jaalibsaa yoo gaafatani gaa Akkishini akkamitti gaafattaati namaa miti? wayyoo Koppiliin kitaabtaa godhaa jala kana hundi keessanuu mubaarak irra sheer godhaa fidaa mubaarak. everybody guys tap the screen wal tuttuqina wal tuttuqaati abbaan fedhe qooqaa bulu mubeen miyyoo bareedutu Yoo laayibirri harkateetii jiraatee safaataa qoyi godha. irraa kottu jaan deema. Dhalaan akkana bareedduun hin jirtu addunyaa tana gubbaa. Dirqiidhaan waan dalage himuu qaba. Yookaan ni himsiifna beekee. Mubaarak irra sheer godhaa koppiliin godhaa manni warra jalaatii mubaarak irra fidaa deema mubaarak. Mubaarak yoo dhagaa jiraatte kottu tolga dinaa alkus ummas qaalichana qaalicha baalage. ኦኔ በጣም ቆንጆ እኮ ነሽ አንቺ ወዮ እኔ ሙባረክን ቦን አልተውም ነበር Ilmoonni guddifna yooniif nu kaadellee uumaata akka sodaatiin onne bira jirra. jaalibsaa guddifee ጃሊብሳን አገጅሩ ሌላ ሰው Eessumtu አያሳድግም haallu alaalim kacaawata bu'aalaa nu haala inji. እኔ ነው ማሳድገው ብሏል ጃሊብሳ Hullum nagar kacaawata Intalti bareedina waan itti fakkaatu hin bartu. Mee amma warri intala tana fuutan hin jirtu mee? Mee namni intala tana fuutan hin jirtu amma? አኑ እንጅራ እኔ አለው ጃሊብሳ እኔ አለው Eessu haallu. በቃ Mee warri fuutan lakkoofsa tokkodhaa intala tana warri Ni jirraa siin jee warrummaan gasti irratti warra wal qabnee jirra. እኔ አለው Ibsa. Warrummaan gastii gubbaa jirru wal qabnee barra ni jirraa Haadha manaa jechaa nama jirra. biraati akkamiin namni biraa fuudha amma haadha manaa nama biraati isiin. Yoo nu akka ta'e yoo nu akka ta'e dhiisuu qabnu. Hin waakkanne. Inni illee waakkanne Anaa isin kan nama jedhe malee rakkoo waakkanne. Dubbiin tun bar yoo daboo baatte walli sun teenyuuti. Mubaarak gaafattee biyyoo mubaarak waakkatee dide achi booda namni rakkoo qabu haa fuudhan. Achi booda irra wal qabdan isin. Haasawa mubaarak keessatti wanni nu hubadhe waan ammallee jaalalli isaanii addancitiin fakkaatti. Jarri kun wayii akkami silaa miidirra wal fiduun qabanii silaa garaa keessaatiin fixatanii akkami. Bakka ilmoo takkitti malee bakka biraa walii galtee qabanii biyya gammaayyuu ilmoo san irra wal dhabaa jiranii. Bakka san shakkiin dhufte malee shakkumaa jidduu dhufte. Namu bayaan kana sheer naa godhi mee haa dhufu jaarsi san jiru. Eeda achi taa'ee piyaasa jira. Naayaan Eenyu? namti ማበባ sabaalee ያንስብበቴ Waa meema mucatti waa gaafan. Oomishee mubaarak gaafsi ulfeessu guyyaa moo lafti halkan yeroo si ulfeessu isaan halkan immoo guyyaadha. Abdii bilisummaati gaaffii karaa lama gaafatan jirtu baay'ee akkam Ay, jirtu guyyaa baay'ee akkanii akkana. moo guyyaa akkamii si godhe? Samaal gaafatta waati abdii bilisummaa maal haasa'u jirta? Gosa fuulli ilaaltu akka gaafatanii. Halkanii fi guyyaan gaafatanii yeroo san izaaja waliin bu'anii guyyaa fi halkan qabdi. Izaajaadha. Abdii bilisummaa. Wooma gaafattu dhabdeetis. Ati kun gaaffii bareedduu Maal jettee Oromoon kitaabni waraabessaa as biranichi banis lafuma harka jira. Inni waan biraa barbaadu jira. Lati Oromoon akka Ulfeessuu qaxara qabatanii ulfeeffama. Yeroo namatti ulfeeffama. Manama si beela qabu raftee biddeena beelewde nammoo isaan na seete anaa miti.
Amma miciyyoon tun ni bareeddi moo bareeddu Oromoo mee rabbi jaadha. Ni bareeddi jennee bar. Wallahi Afoo dubbeena. dhugaa rabbi. Abbaan fedhe koo qaabulu jaalis baadha. Mubarak giddiin si gudee dessi ulfeesse moo sumatu na ulfeesse jeenni ati ayyamteefi si ulfeesse. Abdii durraa dhiisii waan haasawaitu wayi. Daadimsa asin al deebisi araamileen ta'isan gara footoon irraa kaasee shirshir jettiin diqaalaan ilmaan abbaan Rakkoon qabdu haasee fudhattuuti. Uummanni feemasu barbaadaati. Uummanni siin beekamu barbaada akka fedhanii. Oromoo koota Dhaggeeffadhummaa lubbuu dhaggeeffadhummaa. maal ta'e Dhaggeeffamma wayii sii himaa lubbuu. Kaayee Mubaarak Musammaa ni jaalatte moo ati maal amma fakkeenyaaf jaalala Mubaarak Musammaa ni jaalatta. fiidiyoo sana gamanna irraa deebisime na xiqqeessi. Akkanuma dubbadhu ni bareeddaa bar. Akkasiin na xiqqeessi. Walmaddiin isa keenyaa jechuun haafisii walmaddii dhufa haafisi. Akkasina beebsaa ni beektaa baribsaa. Ilmaan sharmuutaa ilmaan barandaa komantii xiqqeessaa ilmaan haati baranda darsee guddiste. Dana sochi. ደነሶች እንትን ልምጣሞች በላቸው እንዳሰሚ Baranda adaari naachoo koo. Komantii isaa maali? Ilmaan barandaa ilmaan haati farshoon guddiste jechuudha. Barandaa direedhaa cinaan tokko madaabaraa keessa guddatan haraamiilee yaatu. እንትን አምልጠው የተወለዱ ናቸው ሁሉም ሚሳደቡሽ Dhiifama jii ol Ani dukkana keessatti si tuqe moo ifaa sirratti ibsateeti kan adda. Asii fi sarabbi dhiifama maal ibse. Atuu bira jirta. namni sin arge jira oggaa si wal tuxxan. Abdii bilisummaa tummaa nuuf ibsitti gaafsan qooyi. አብዲ ብሊሱማ ጀለቀቡ ኦሉ ጋፈሰን አቂ ተከራከራሩፍ Waa argite. አከስተው ኦሉ ኮኖ አርጊቶ አከቲ ሞርመቱፍ Amma dhagaa. Amma Mubaarakii fi miyyoo walitti Mubaarakii fi miyyoo wal biratti ol galchinee Mubaarak waan miyyoo tana ulfeesseef himee miyyoo ilmoo isaanii fudhatamu hin fudhatu gaafannee yoo fudhatu baatee intala Oromoodhaa kanneen biraa galla. Isa ol seensisi. Ni ol seensisa Mubaarakii fi boonaa baala illee ol naqame. Warri mudatera Sumayyaa ol galchi. Sumayyaa qofaan jalatti ergu jira warri mudatera. Mubaarakis ol galchi boonaa baaleetis ol galchi. Sumayyaa sirraa fuudhamee mudatera Sumayyaa illee kalaas allaqe. Boonaa baalee galee mee Mubaarak. Kalaas Sumayyaa sirraa fuudhamee mudatera allaqe. Mubaarak. Dayyuusa ilillii barbaaddu. Dayyuusa ililliif jecha maqaa namaa nyaataa ooltu. Ilillii sii kennee hoo? Nangalchi ture. Ilillii siiti obboleessa wala Waa'ee jireenya namaa keessa galtee kan batabataa ooltu malee nuti waa'ee kanaan dubbachaa hin jirru. Ililliidhaan ilmoo kanatti maqaa namaa nyaataa ooltu. Waa'ee bultii keessa galtaa. Waa'ee intiraa keessa galtaa. Aslan immoo abbaa ta'e minilik hin jenneeti. Deemi jookariin bira. An jookkarii wajjin geema taphachiise danuu rakkoon qabdu san. An namni geema taphachiisu jookkarii dan. Egalee ani rakkoon qabu sasanii achirra wallaalla geema keetirra wallaalla. Amma walumaa galatti michiyyoo tanaas maqaa keetiin arrabsaa jiran. Michiyyoo tanaas maqaa keetiin xiqqeessaa jiran. Maqaa gosa akkas qabdi, maqaa maarree akkanaa qabdi, maqaa akkasii qabdi. Sheernaa godhaa akka jettu jiraachaa jiran. Intala tana ni fudhatamoo hin Mubee kiingi jedhaa wallaahi hordoftoonni koo mubee kiingi jedhaa. Ulfeessuun itti fufa. Ulfeessuun itti fufa shiggirii itti ulfeessuun itti fufa amma gaafa akkana ta'utti. haqa jirtu haa himu jaalibsaa cadhis haqa jirtu haa himu mubeen hin sobu Akka jettu nan himaan. Amma haqa gaafa jirtu nim ayisiin illee bilisa taatu hin dhaabadhuan hin dhaabatu. Let's go. Amma abbaan gaafa fedhe qoo qaabulu bas mirga kooti. Humnaan kan jedhu sana bicha jijjiirama. amma dubbiin dheeressin olaal arranfamaa jirra miidiyaa kanarratti xiqqeeffamaa jira namni nu arrabsaa jiru gara galchaa jira sababaa keetiin nuti arraba jibbini ati arraba qaama godhatte ni dhageessu ati si arrabsanii dhiisanii ati qaama godhatte michiyyoo tana ni fudhattamu hin fudhattamu ilmoo fi michiyyoollee. Eenyuun ni wala kan godhu. Lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Shuf gooba Mubaarak Musammaa ulfeessee taa'u laala Oromoo. Shuf Oromoo. Photoshop kun AI Hawwiin koo akkana pilaanii kaafadheen deemaan. Yeroon jiraan jireenya koo keessatti pilaanii nan deemaan.
Agese pilaaniin an deemaan jireenya koo abbaan fedhe jilbeeffachiisuu hin danda'u miidiyaa kanarratti. Sinii galee pilaaniin an deema amman dubartii afur gidduu taa'ee ulfa afur fudhee dhufutti jarjartan. Ageessanii? Okay, amma miyyoo tana ta'u ulfa furii dhiisi sarrakkoon qabdu. Amma miyyoo tana ni furatta moo furatta? Okay. Mucayyoo erga akkas jettanii intala warra guddaati. Intala Oromooti. Sanuuka warra guddaati. Warran kabaju warran jaalladhu. Argadhee moo dhabe. Nam fudhadhaa. Kiraa manaasiin nan danda'a. Kan namaas haa ta'u. Kan siisa ta'u. Kan nama biraas haa ta'u. Kan koos haa ta'u. Guddisuu dirqaman qaba. Erga dhuftee akka Ustaaz Maamma Bayaan jedhe hin jedhu. Kan nama biraatiif naamne hin jedhu. Erga dhuftee situ abbaatti ta'a mucaa kanatti jette abbaatti ta'e. Maqaan isaa yoo dhiira ta'e Guutamaa yoo dubartii taate dubara taate guutamtuutti naa moggaasaa mucaan kootii nan fudha. Carra qabeessa. Onne. Atoo onne kam jetta? Mi'as deebi. Onne atoo kam jetta? Waliigalteedhaan guddifanna kalaas maal gaafatta isii? Waliigalteen Ni gaafanna lakki. argadhee muudame intala warra harargeetiin siin jedhaadhaam. Nan fudha giiftii koo sitti balleesseera si jalaa tureera dhugaadha kanan si biroo keef immoo waan amma messenjera kee keessatti arge jira san keessaan dubbanna. Nan guddifadha sin jaalladhaa. Bareedduu koo akkuma kaleessa bareedduu koo siin jedhe hadhallee kunoo bareedduu koo sittin saalfadhu mucaan kooti atillee kooti nan fudhadha. Maal Saddaqameera bakka abbaan fedhe qooqaa bulu. Onne unkaan dassaale. Onne atoo kam jetta? Ha? Onne. Namicha mucayyoon na jaallatti. Galataa siin malee. Galatoon jettee Gaaffiletti maaliif hin dubbanne? Mee ani Mubaarakin irraa gaafii qaba dhiifama. Sabboon argachuu Mubaarak. Ayyee. Miyyoo ati Mubaarak arte maal dubbanne baate? Jaalibsa Yoo. gaafii qaba. Jaalibsaa kan Na jaallatti moo nan jaallattu tokkoffaa? Na jaallatta boonaa koo dhiifamaa wajjin haasaa baattillee si qabuun jaalladhu. waan hin jaalladhuufi bara. Na jaallatti moo nan jaallattu boona humnaan natti kennama arti moo fedhiidhaan bora kaata kaaroo kan biraatti kaani na jaallatti haala wasaare nan jaallatta beengala nan jaallattu maalirra barbaadde boona kan addaan nu baasi kanuma addaan naa baasi. Hayyee galatoomaadha. Buleeyyan keenya sagalee siiti moo kiyya dhiiroo. Ilaa onne meemuutu qabadhu yeroo takka oo takka dubbanna. Fakkeenya Mubaarak sirra waa dubbatee ture. Yoo dirqiin illee kataatu taate intalli tun intala warra guddaati maqaa guddaa qabdi osoo kiyya'uu ta'uu baate nan guddisa kana bichaa miti kiraa manaatillee osoo rakkina qabaatte ammarraa kafalaa jira jedhee jira galatoom haa ta'u malee mubee asirra gaafii takka si gaafadha kaleessa galgala muciyyoon tun baatii 5 ulfi kun jettee himatti agaruu ati urgaawa muciyyoo tanaa walitti dabalamneeti baatii 3 ulfi kiyyaa miti ka Suudaaniiti jettee nu didde kalee galgala amma akkamii fudhachuu dandeesse. Thank you. Wannan akasana jedhee fi aareetan wanni miidiyaa waan koo dhimmi koo keessattuu wanni jaalalaa kun miidiyaa irratti akka naa saamuun barbaadu. Mucaan kun na jaallatti miti na jaallatti. Si galee miidiyaa irratti baatee immoo gatii na jaallachuuf jecha sanuu sa'atii geemni kiyya hadha galgalaa kaleessa gadi baatee dubbachuusitu na aarsi. Yeroo na aaree waan dubbadhu hin beeku booddeen gaabba malee. Keessaan itti naaseera. Bilookii irraa kaasee itti naasee bareedaa koo mubee koo si malee jiraachuu hin danda'u. Yoo ati anaan araaramte abbaa barbaadde waan barbaadde godhi yoo jette abshirsi wajjinan jira jettee waliin haasofnee wal mararfannee waliin haasaa bulle kunooti mucaan. Si galee ishii waliin jenneerra. Ammas warri miidiyaa ammas miidiyaa fudhatee dhufe rakkoon qabu. Ka xumuraati garuu. Kana booda onneen ka xumuraati garuu akka sodaachisee fudhatee gale maal hin jenneefi gaafadha kaleessa wannan akkasana jedheef aareetan har'a immoo nama gatii ta'eef
dubartiidha. Dubartiidhaaf kabajan qaba. Hadhas Boris Iftaanis kabajan qaba. Saniif kabajaan tinaa seera. Ammas nan fudhan jedhe. Sigaleera amma jechuudha. Nanaare. Ila galatoomi. Ani kun haasaa dhiiraati. Garuu haa ta'u malee kaleessa galgala mana sabboonaatitti waan tokko wajjin dubbanne. Wanti nuti wajjin dubbanne walitti dabalamuu keessan gamaa gamanaa atis hin kaanne isinis hin kaanne. Ilmoon kun garatti hafuu isinis akkasitti himte atilleen akka ilmoon kun kee ta'e booda irratti akka biloogoota isirratti si himachaatti turte. Haa ta'u malee atis bakka sani kaadde bakka ati kaaddetti beellama qabanne. Beellamni akka itti nuti itti qabanne uumaan baatitti illeen cidha namatti galee du'as ta'u gammachuus ta'u san ofirraa galchaniiti ta'anii waan jirtu dubbatanitti guyyaa hadha galgala erga taphni hojjaan baay'eetti qabanneetiin turre jechuudha. Mucayyoon tun miidhame jette miidhamte mucaa dubartiiti sobamte shawwadamte ulfooyte ulfa baatii 5 garaa qabdi. Ol kaatee dalagachuu hin dandeessu sossoo'uu hin dandeessu maqaa jaalalaatiin ta'u maqaa shawwaddiitiin ta'u isiin tun dubarti ilmoon garatti hafe mucucaatee keessaa yuusii harkaa bu'ee keessatti hafu beekaanuu ta'u itti yaadameetuu ta'u hafee jira jechuun garatti tete muciyyoo erga garatti tete wanti nas bee godhate baatii 5 dhalachuuf deema wanti erga kanarratti ammoo mun kolfima amma bayaan dhugaa jirtuun dubbanne jechuudha rabbiiti gartee bakka kana nu kaa'ee dhugaarra dhaabannee dubbanna obboleetti qabna haadha qabna nullee borbultii ijaarrachuuf deemna obboleettiin teenya tun garaa dhiibdee akkanatti taa'u jirtu. Ilmi kun ilma kan keeti jette ammoo as deebitee amma ilmoota nan fudhadha maqaa warra guddaatiin jecha jedhu kana ani hin fudhadhu akkamitti fudhadha qofa geemni kan kee hojjaan galee dhageeffadhu bakka uummanni namni 70,80 ol ta'e jennee yaadaa jirra achi taa'utti hayni muciyyoo kanaa illee baate atillee dhugaa jirtu lafa nuu keetta malee asitti dhuftee amma milixee nu jalaa deebi'u waan kaleessa galgala hojjaan nuti qabanne an kana fudhadhu akka nama kaleessa dubbisan keessa jirutti dhugaa dubbadhaan. Bona dhiifama naa godhi malee dubbiin dhumuu hin barbaanne moo ati dhiifama wajjin yoo dubbiin dhumuu hin barbaanne qeeqni kee inni duraanii qeeqa dhageesse qeeqni kee qeeqa ta'e kee wal qeequun akka biraatti ta'e kee as muraachuu muruun jaalladhu sila gastii qoratte kan dubbatte yeroo wal qeeqna yeroo waa jiru immoo waliin dhaabannee boree kan laqeeqa jette miti amma immoo bakka namni danuu hin jirutti malee hin dubbannu jechuun waa biraan fakkaatu sirraa. No, waan biraati miti kaleessa. Waa biraa sirraa fakkaatu. An ija namaa ta'uu himaa. Michiyyoo baatii 5 biloo goote dhageeffadhu. Michiyyoo baatii 5 biloo goote taphni kan kee har'a galgala achirra qabannee bakka namni xiqqaa guddaa sheekaa fi qeesii beekaa wallaalaan dhufee waan kana hojjaan baafatu jennee dubbii qabannee jala garagaltee maadaa haasofsiisaa bultee adda fixannee jirra yoo inti si'eechisiise maali. Yoo fitadde gadi bilijee amma gadi buusuun danda'ama. Utuu sin teessanu yoo barbaade ilaa galaa boona haasaa micciiruu barbaadda taanaani dubbii dheeressita. Amma mucaadhaan bu'i jedhee fuudhee bu'ee mesenjeraan lixuun danda'an. Obboleessoo jaalala. Hin dandeettu. Dubbiin nu harka seentee jirtu obboleetti teenya. Haasaa dheeressii yoo barbaadani amma san hin beekuu waa biraa takaarotti galee mucaan kun waa of goonaan dhaggeeffadhaa oramu. Mucaan kun waa of goonaan tokko boona sabboona jaalibsaa itti gaafatamummaa fudhattu. Hai waa of goonaan nuti tulfeesse moo ulfa kiyya garaa qabdi moo ulfa sabboona akka dubbiin hin dhumne barbaadaa jettu kaa akka dubbiin hin xumuramne. Maaliif waa of goote yoo ka duutullee sababa kee duute ulfa kan kee garaa qabdi. Yoo mucayyoon tun miira keessa seentee uffanniftes miira keessa seentee waa dhuu idellee sababa keessatti tulfeesse mubaara. Baay'ee xumuri jaalibsaa. Boona maale dhagaa namni humni tokko jiraate humni lama jiraate humni sadi jiraate viidiyoo waraabamtee deemti. Nama nu laalu kanaa miti murteessaan. Nama lama nama sadi ka viidiyoo waraabee deemuu nuti dubbii fixa. Mubaarak musammaa kalees nama 4 dubbachaa oolle. Arraas nama 4 jira. Akkasi. Dhugaa jirtu mucayyoon haa himtu moo ati haa himtu ammaa ati haa himu moo ana haa himu ammaa. Dhugaa jirtu. Dhugaa jirtu. Annanee gala. Osoo fi kiyyaa gaafadhe akka mubaarak jedhu. Annanee gala boonaati. Boona. No. Akka. Laa booda waajjira. Laa mubaarak. Diisi boona. Mirgi dubartii eegamu qaba. Laa akkan jedhe koye mucayyoo wajjin nan xumuraan. Dhaggeeffadhaa. Mucayyoo wajjin wanti ati dubartuun jiru no dubbiin nu harka seentee. Laa booda arastiin jedhe dhiisi. Dubbii karaa biraa kaa jira kan ta'eefi.
La muciyo. Gola batti goona. Erga dubbiin jaarsaa gola batti goona. Gola batti goona. Dhaggeeffadha. Isa. Natu gola batti goona dhaggeeffadha. Aye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh warri muslimota. Akkasumas warri amantaa biraallee mataa gorana jirtu akkam jirtu sinin jedhera. Dhimmichi dhimma kana. Ummata keenyatu bixii malee waa dide. Waa dhaga'uu dideera yoo waa baxamee miidiyaa amma tuu jaalibsaan ilaa ummata isin takkana barbaade. Anjala jaalibsaa dhibbattan deeggara. Kana booddeellee maaliif jedha. Utoo amma jaalibsaan mana baratee mucayyoon kun intala Oromooti. Nama tulfeesse hin dhukkuba. Kottaa gargaaraa jedhee jennaan gargaartan akkasitti arattanii. Wallaahi jaalibsaan sa'aatii 24 gargaarsa malee ajandaa biraa fudhatee dhufu. Utuu waa hin gargaarsaaf waa hin nagaa ka'e birri jettanii akka maasiin biraa barreeffanii baddu. Dhagahuu malee dirqaman qabdan. Geemni kiyya hadha. Dhageessaniittu miti barbaaddan kottaa barbaaddan dhageessisuudhuma kaayyoon jira geema kiyya dhageessisuudhumaaf yoo viidiyoo hojjenne guyyaan nu jala geesseetti namni sin laalu waan khayrii kana namni laalu qaata dhiise iyyinee iyyisiifne jedhanii an akka kan argeettan isin galateeffadha akka dhuunfaa keessanitti miti. Ummata xaliila galatooma jaalibsaa caalaa sabboonaa boonaa baalee obbolaan koo obboleettiin koo keessattuu immoo kan anaaf jecha wareegama kafalte ulfa iddeesii fiddee kan hin beekamne jalqaba narri fadhe garuu jaalibsaadha jedhamnaan aniyyi namna qagaadhe mana cufadhe dhaqee dubbadhe utuu nama biraatii nanaara garuu jaalibsaa boonaa jala kana inaaru wama anaa toluuf ummata dhageessisuudhaaf yookaan waa'ee geema keetti dubbanne namni 500 nu laalu bakka itti walitti qabnee itti dubbannee yoo dhufe haa dhufu yoo nu warra jaallattan geemiin kiyya sa'atii muraasa booda sa'atii 5:60 galgala sa'atii 3 akka Itoophiyaatti kottaa jookarii wajjin hin taphataara asirratti waa tokkoon ibsa yaa sabaa dhaggeeffadha waraabbadhaas. Anilleen odooti dubbii tana fixanneen si afaanii qaba mubaarak xiqqoo. Otoo namni hin deemin wanta dubbachuu barbaadu. Ani. Obsi ni dubbattaa. Ni dubbattaa. Dhaamsa tokko ittiin dhaammadha. Ani wanta dhaammadhu. Geemiin kuni dhaggeeffadhaa la. Adaraanaa waraabaa. Geemiin kun geemii Oromooniif Amaarri hojii taphatu miti. Gowwaan isin jiru immoo. Gowwaan Oromoon bakka bu'ee taphataa jiraatu hin jedhee. Oromoon mootummaan qabu lakkii. Geemichi geema Oromoof Amaaraa miti. Yoo mo'ate kan na wajjin mo'atamu warra na jaallatu warra siif jirra naan jedhu warra na kabaju obboleewwan koo warra na jaallatuuf fooloorsii kootu na wajjin mo'atame malee Oromoon hin mo'atamne kaleessas hin mo'atamne Oromoon bakkuma isaa jira hadhallee hin mo'atamne bakkuma isaa jira. Geemichi kun okay amma yeroo takka anaaf yoo kariin gidduu akka ta'e naa hubadha. Amma carraan afan yeroo takka. Okay ayyee fudhadhu obboleetii. Rakileen galatoomii bumees jaaladha. Ostaas Maamma Bayaan eedan arrabsee ture akka nama tokko. Ani yoon barbaade biraan kee kana dalaguuf waan hin barbaadellee niin godha. Hargeysaa keessaan addoon amma na arrabsaa jirti yeroo ammaa kanatti garuu na arrabsuuf ani namni dhufee akka mallas jee malaataatti jedhu tuquu danda'u jiru. Namni dhufee malliikaa jaafar akka tuquu danda'u jiru. Dhalaas ta'e dhiiras ta'e maaliif itti amantummaa qaban? Intala jaarsoo intala warra danqaatee arraras boruus namni kumni 20 jiraatu I don't care. Kum 30 jiraatu illee nan galchu. Akka nama tokko ustaazni keenya kabajamaan jaalatamaan eedan arrabsee ture. Mubaarik bakka hundaa buna maa dhuyidaa jechuun mit maalat no maaf naan jechisan. Jechisan naan jawuu qaba. Osoo dubbii tan addaan hin hubatin waan nu dalaguu deemnu osoo hin hubatin maaf naan jaa. Akkanaaf gaafatamu kabajaaf. Nama danuu nyaatame dhiisa dara. Nama danuu qubaara nyaatame. Nama danuutu viidiyoo kee footoo kee fuula kee turan gini. Mee osoo nii fi sanitti kunnee odoo sanitti kunne carraanaaf fudhata dhaggeeffadha. Osoo sanitti hin dabar. Nuti wanni dhufnee fi laal nuti wanni miidiyaa kanarra dhufneef miyyoo tanaafi miti. Waan adda baafattanii isin hima. Dhugumaanii miciyyoon takka sagalee qabdee TikTok irratti mubaarakiitu na ulfeessite jettu jirti TikTok irra. Odoo miyyoo sanirra dubbatu jirru miyyoo sanii sagalee ta'u jirru onneen jaarsootu lakkoofsa dhaattee ol seente. Hoggoo ol seentu. Viidiyoo banadhuun jeenni banatte. Ta nyaadhamte sii jennaan ana ta ulfooyte sii ana. Wayyaa rabbii kiyya. Ta dhufneef tabiraa ta nutti ol seente tabiraa. Okay akkana amma isiisan barbaaduun harkaan nu eegatu nu dhufte tanumatti fufnaadha. Inni galee wallaahi billaahi miyyoo tana namni yaamen jiru.
Namni kana godhi jeen hin jiru. Ifumaaf itti seente dhuftee lakkoofsa qoraadhaa warri nyaadhame jennaan sirii galee. Itti seentee ammaas dhaggeeffadhaa. Warri miciyyoon onnee jaarsoo jettee jirti maqaa jaarsoo balleessiti jettan. Maqaan jaarsoo maqaa nama tokkoon baduu miti. Dhaggeeffadhaa laa. Maqaan gosa jaarsoo ka maqaa nama tokkoon baduu osoo hin ta'in ka maqaa nama 5,000 asirra taa'u kanaan baduu miti maqaan jaarsoo. Jaarsoo iskingi abba. Isma dhaggeeffadha. Nama tokko buusaatii murtii guutuu galchaa. Jaarsoo jechuun utubaa uummata Oromooti. Dhaggeeffadhu obsi. Naati qotubbata obsi. Jaarsoo jechuun utubaa uummata Oromooti. Warra isin utubee dhaabbatu. Warra utubaa isiniif tahee dhaabbatu jaarsoodha. Jaarsoo jechuun ganda xiqqaa, ganda lama, ganda sadii miti. Oromoo guutuudha. Warri maqaa jaarsootiin maqaan jaarsoo kana ta'e jettu ati jaarsoo miti gali jaarsoo keessa. Jaarsoo matarra nu jirti. Ani jaarsoodha. Namni asirra jiru kun jaarsoodha. Guutuun keenya jaarsoodha. Inee jaarsoo lijnoo. Ehee jaarsoo kiinginoo. Takkaa gosa faarseen beekon. Jaarsoo jechuun warra ummata Oromoo kana utubee dhaabee ammallee dhaabbatee ni deemu jiru. Dhaggeeffadhu dhugaan sitti himaan. Kijibdoota fakkeessitoota asirraa afaan bantu. Warra harmallaa fi harmallaa dhiiraatii fi harmallaa dhalaa asirraa maqaa gosa galtee afaan bantee maqaa jaarsoo akkas ta'e jettu. Jaarsoon maqaa tokkicha miciyyoo tanaa dhiisi. Silaa ati guutuun gabbaatee maqaa jaarsootiin waan feete goote jaarsoon bakka sanii maqaan si akkatti hin siqu. Bakka takkitti jiru sanii akkatti hin siqu. Waan jaarsoon taateen beektoti kanniin sabbaa jaarsoon. Warra haasawa beeku, warra dubbii beeku, warra haasawa ummata Oromoo gattaa'ee addaan galchuu danda'u. Ummata hayyuu, ummata beekaadha. Kana qabadhu. Hayyee Usmaan Bayaan. Carraa otoo sitti hin dabarree takkaa caalaa takkaa immoo onnee jaarsoo dubbachuu barbaade haa dubbattu. Onnee jaarsoo dubbadhu. Hayyee. Onnee jaarsoo dubbadhu yaada dabarfatu. Maal taate jaalibsa.